asirratti uummata tuulamaatiif dhugaa ani hacees ta'uu hin danda'u amaanaa guddaadha sichitti tariiga sichitti hawaasaaf akka hacee ta'e jechuu irratti fakkaate akkasittan fudhe sichitti akka hacee ta'e jechuu keessan natti fakkaate rabba jedhu hin beekamu ilma namaati ta'uu koon mala garuu hin ta'uun jedha hin taanes hin ta'usi haceen lubbuu kenneen uummata isaatiif lubbuun kennine garuu bakka guddaa akkanaa qabdan bakka sinnaa qabdanu naa ibseera waan gootan dhabuudha suuraa hacee akkasita jechiiftanii naa kennuuni waan naa kennitan dhabuu keessa ba'uu wayii natti fakkaate yaani bakka maal abbaa keenyaa goona maaluma goonaaf jechuu wayii natti fakkaate ganni kun gandan keessatti dhaladhee miti galatooma ulfaadhaa kun amaanaadha yoo rabbi jedhe amaanaa nan eeggadha galatoomaa malee waan an jedhu hin qabu ulfaadhaa isinin jaalladhaa isinin kabajaa kaleessas dheengaddas ilma namaatiif kabajan qaba galatoomaan isinin jedha bukkee bukkeen isaa hodhamee gogaadhaan waan argeen hojjetame ani jecha qabu garuu umurii koo guutuuna waliin jiraata suuraan kun waadaan sinii kana akkan immoo hacee argeen hawaasa kootiif waan gaarii yaadu rakkataa kootiif waan gaarii yaadu ittuma fufaa galatoomaa naa jedhaani galatoomaa naa jedhaani isin keessattan Oromoo argeen isin ilaaleen isin keessatti Oromoo argee galatoomaa malee waan du'a tokko jechuu hin danda'u ulfaadhaa kaan immoo xalayaadha xalayaan kun immoo gara shawaatti gadi bu'ee waan ta'eef safaramee lafa jira fakkaata mee dhanneessa kana gaafa achi dhanneeyyi ilaallaga xalayaa jira xalayichaa amma agarsiisuu hin danda'u inni kaan xalayaadha galatoomaa ulfaadhaa ummanni waan kana yaaddanii waan kana gootanii jettanii wantan isinii godhe hin jiru akkuma nama tokko akkuma uummata Tigraay miti Oromoo akkuma uummata Tigraay kaleessa sagalee ta'aa ture akkuma uummata sabaaf sablammootaa sagalee ta'aa ture ni guyyaa tokko karaa darbaa sagalee isinii ta'e garuu immoo kanati Oromoo hundaafuu taate nu'ii fi kanati Arsiidhaafis ta'e Wallaggaafis ta'e Jimmaafis ta'e kanati Oromoodhaaf ta'aa turte suni nu hundaafi jettanii suuraa kanaan naa ibsitanii naa kennitanii narkaa gattanii afaan narkaa gattanii waan anaa sa'u wallaalee galatoomaan isiniin jedhaa ani dhugaa olgalaatii chich olgalaatii galateeffadhaa malee ani uummata kanaa waan hin jedhu hin qabu Oromoo kutaa 11 bakka bu'aniitu kan jarri akkas naa godhanii an takka kanaaf hojjennee hin beeku wallaahi birrii miliyoona tokko naa kennuurra keessattuu keessaan keessatti jechuudha suuraa kana ijoollee lomboci natti ergi kofiyaa anchiine shindi ta'e kofiyaatti laakii bannaati keessattuu suuraan kuni dhugaa ani yaani haasaan harkaa badedha galatoomaan jedha sartifikeetiinis suuraa kanallee Oromoo kutaa 11 naannessanii naa kennanii galatoomaa Oromoo guutuuni isiniin jedhaa ulfaadhaa olgalaatii yaada keessan kennadhaa sirba hacee baradheetanii xiqqoosii fataa jenna jechuudha wanni kana caalaa nama gammachiisu ni jira wanni kana caalaa nama gammachiisu ni jira dhugaan sin itti hima keessanii warri immoo manni yaada keessan kennadhaa suuraa immoo guyyaa hadhaa waan isin dhibu dubartoota dhiirota tochii filatamee ergame dargaggoonni jechuudha yookiin beekuu dandeessu tokko fayyaa aangaadha baalaa aangoo nama kana afaan sin agarsiisaa afaan yaadda waan dinqii nama wayii nama isin beektanu nama kana beektu Mataa kee gadi nama kana qabaa. fa'i kolola nama kana beektu meemee barreessaa namni beektanu nama kana namni baree badhaasa qaba yeroon arguani abdii geetachoo yoo dhufe wallaa galchaa nama kana eenyunni modreetara nagalchi jedha tokko yoo galchina
Nama kana nu beeku Abdii Allah Boonaa Mube. Nama kana isa bukkee koo jiru. Abbaa Geexee eeyyee namni wayii argateera. Abbaan Geexee xiqqoodhuma kana ni nama bohaarsu sun hadda yuutuubii banateera. Haa dhufu abbaan Geexeetti sheer godhaa. Abbaa Geexee isa gabaa keessa deemaa. Haloo jedhee jennaan gabaan itti hojjetan. Ush callisaa jedhe gabaadhaan. Abbaa diraamaa yuutuubii banatee jira hadha. Abbaa Geexee illee yoo jiraatte ol galii. Abbaa Geexee jajjabeessina shi. Abbaa Geexee na jabeessa nama taalaantii aaraa fudhatee dhufe diraamaa babbareedaa fudhatee dhufe amma gaafa Oromoon immoo gadi ba'ee cabsutti yookiin immoo gadi ba'ee waa'ee isaa hojii isaa immoo jammaree jala rakasiisutti hin guddifna yuutuubii guyyaa hadhaa banatee jira yuutuubii isaa sabskiraayib gochuudhaan diraamaa babbareedaa inni ilaalla nama taalee kennama addaa qabu. Ishi maal jettan adda oolmaan guyyaa hadhaa kana fakkaata footoodhaan yoo ilaalam isiniif hangadhiisa waa hundayyuu Ustaaza Baazaar illee dhufaniiru mee maal jedhu yaada kana irratti kan jedhu ilaalla. Isiniin galcha ijoollee dubbadhaa diroonii maal jettan mee hadhaa suuraa guyyaa hadhaa daawwataadhuma dubbadhaa. Akkam jettu nagaa keessanii? Nagaadha dabareen dubbadhaa. Hayyee dubbadhu moore? Hayyee dubbadhu nama jalaa bu'i. Okay. Congratulations Mubee dhugaa rabbi baga gammaddeeshi. Galatooma ulfaadhu. Dhugaa baay'ee gammadee baay'ee desneedee baga gammaddee. Baga waliin gammanne. Nabaani miutii godhi. Suuraan heddudha Facebook irratti isinii gadhiisa malee suuraan quxuran qabu. Kuni hoteeluma Dibaabee bakka qophiin itti naa qophaa'ee itti eegamedha. Warra caala immoo viidiyoodhaan argitu akka itti naa kenname. Kabajatti godha rabbi kabajatti godhu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dubbadhaa. Congratulations dhugaa rabbii kun gammachuu guddaadha. Uummanni shawaa uummanni kabajamaanii alirra burree isin abbaa feetan caaltanii galatoomaa jenna. Kennaa Mubee uummata Abbaa Geexee galchi. Abbaa Geexee dhufee jennaan nan galcha jalaa bu'aa hadduu jalaa bu'aa. Bichaa miti hunda keenya gammade. Galatoomaa naa jedhaanii Abbaa Geexee dhufeera. Dhagaa maara drooni. Orgalchaa okkee. Hayyee gammachuun kee gammachuu keenya dhugaa rabbii akka kutaa 11 jechuudha. Mubeen gammaduun nu gammaduudha. Dhugaa rabbii uummanni tuulamaa uummanni shawaanii kabajaa guddaa qabdan. Sararlee bulullee Mubee congratulations habibi. Thank you. Galatoom ulfaadhu. Nama jalaa gadi bu'aa nama galchina. Drooni nama jalaa bu'aa deebina shi. Ustaaz mee ustaaza dubbachiin waan tokko dhiifamaa wajjin. Akkam nagaa jirta? Alhamdulillah. Maal inni waan hin beekne garuu waan gammachuuti maal inni? Wallahi uummata tuulamaa uummata shawaa salaaleetu guyyaa hadhaa akkuma suuraan itti argaa turtanuu badhaasa adda addaa uffata uffannaa kabajaa naannoo akkasumas kanaan dura na waamaa turanii ani naammi jenne hin dhanne garuu bakka hin jirutti Finfinneetti dhufanii hoteela Dibaabee qabanii achitti affeerraa nyaata dhugaatii waa hunda godhanii kaanii achitti sartifikeetii fi waan adda addaa qopheessanii naa kennan agarsiisaan oole. Allahu akbar. Gurbaa urgaa jenne urgoofte dhagaamuu jenne amma si haa urgeeffatu ka. Amiin. Du'aa'itti nasiitaate ammallee dhagaamuu katti urgaahi rabbi osii haa fuudhu. Rabbiin ammallee si haa urgaahi. Kittoo caalaa urgaahi. Kittoo miskii caalaa urgaahi. Ammallee wanni jira marti si haa urgeeffatu. Rabbiin kiyya si haa urgeessu. Naa urgaahi. Wanti ati dhaabatte faana urgaa. Wanti ati harkaan qabatte waan urgaa. Bakkeen ati dhaabatte waan urgaa. Hiriyoonni kee marti wanni godhu isin dabalame marti waan urgaa. Urgaahi onnaa deemi. Naa mul'adhu naa dubbadhu. Kasi dubbise sin cal'isiisin. Kasi mul'ise sin dhoksin. Balaa makiinaa.